لا akkas jedhu bar jarri. لا أمس دبي واقع جو غرا garuu كود ani يا ani مجانا ما okay okay دبرتن Qoy. خليفة ميت كودي Itti fufi. أمس دبي واقع جو غرا كود في يا مجا نما دبرتون هذا توك إرادة لتن لما توران إسان بيجي بتتين إجان إسان يجولم ما إساني جوجل كابن أشيت هرم إساني إنك كابن متان هرما دورم ما إسانيس إنسكومن مكان دبرتوتا كان إشي أنغفا أهولا kan obboleettii ishee hoolii baa turan isaan kan koo turanii ilmaanisii fi intalos hin godhatanii ahoolaan isheen jedhamtu samaariyaa ahoolibaan isiin jedhamtu immoo yerusaalem jedha kaafaan amaariffaa kan bara 1980 kame immoo hulattuun agbichee lijochu wala dulin jedha waaqayyoon ani isaan lachuu fuudhee itti fufee jira ustaas gara fuulduraatti jira akkasuma jedha amma laal ahoolaan utuma koo taatee jirtu in ejjite warra asoor warra loltuu ollaa ishee jiran baay'ee in hawwite isaan warra uffata dhiilgee uffatan warra biyya warra bulchanii fi warra ajajjuu waraanaati hundumti isaanii dargaggoota bifa toleeyyiidha fardeeninis in adeemu turan jedha haga meeqatti gamana hanga ceetanii jira guutuun isaa waamuma isheedhaa dubbataa barra ilmaan naaf godhattee kan jirtu 8:20 dubbisaa ustaas 8:20 lakkoofsa 8 fi lakkoofsa 20 saddeet irratti waan jedhu Dagna san cufate. ejjummaa ishee isa biyya Gibxitti jalqabdee hin dhiifne namoonni yeroo ijoollummaa isheetti ishee wajjin ciisanii mataa harma dubrummaa isheetis sukkuuman hawwa ejjummaa isaanii ishee irra hin dhangalaasan jedha kanaafuu haga diidama jettanii kun diidama irratti waan jedhu isheen biyya sanitti michoota ishee warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu sanyii dhagna isaanii keessaa ba'uun sanyii bakki kun jabaadha. Dhagna jechuun afaan nama Waddameer waay waddameer. Guguusu waddameer waay. inna lillahi Yaa hiyyaa marreeyyaas. kitaabni kun garuu kanuma jarritti amanaa jiru kitaaba biraatti bisaa jirtu ustaaza kana waaqayyo dubbatee bar mata dura isaa irra deebi'a ustaas lakkoofsa tokko irra deebi'a lakkoofsa tokko irra kaliifoodha lakkoofsa tokko ustaas lakkoofsa Akkas. lakkoofsa tokko ammas dubbii waaqayyoo gara koo dhufe ammas dubbii waaqayyoo gara koo Jaatti dhufe jechuudha. Waahii. dubbii waaqayyooti waaqayyo dubbate waxa jechuudha akkasii waa ceeb isheen biyya sanatti michoota ishee warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu. Fakkaatan yaa ta'abbaatu. kan fardaas bara sanyiin isaanii kan fardaa fakkaatu dha ina guutee Waan kana olii by the way ustaz ol deebitanii yoo ilaaltan ahoolaanii fi Olibaan Yerusaalem maqaa namaati Yerusaalem magaalaa amma Yerusaalem jedhamtu kanaan jechaa jiranii by the way maqaan tala saniiti la Yerusaalem kun akka isinii galuuf intini isinii godhe dubaroota lama ishiin tokko Samaariyaadha amma biyya Samaariyaa jedhamtu jirti aholaan immoo Yerusaalemiin jechaa jiran Yerusaalem biyya jedhamtu kana jechuudha waan nama ajaa'ibu waan biraa immoo waan kana olii immoo waan kana olii jechuudha waan nama sodaanneessu. asirratti wanni itti Boodara gaafatanii baate. Boodara gaafatanii. kitaabni kun bakka ijoolleen jirtu kaayinaa please Ustaaza hunda waan nama ajaa'ibu ijoolleen tokko biran jirtu. Waan gurra namaatti dhagahu gurra ofiitti dhagahuudhaaf nama saalfachiisu wayii immoo waaqayyoon intala kaadhimmate jedhanii amanu subhaanallah waaqayyoon ardiif samii uume intala durbaatiin sin kaadhimmadhe sin fuudhaa jedhee jene jedhanii amanu mee Hisqi'eelirraa jechaa boqonnaa 16 lakkoofsa 6 banaa ustaas subhaanallah mee ilaala waan waaqayyoon dubbatee intalan kaadhimmadhe jedhee intala si kaadhimmadhe jedhee intala qullaa deemtutti uffata uffisee jedha Hisqi'eelirraa jechaa boqonnaa 16 lakkoofsa 6 irraa kaasa. Ani utuun darbuu ati dhiiga kee keessa ciiftee dubbisaara. Ani utuu darbuu ati dhiiga kee keessa ciiftee utuu dhiitattu si argee ati dhiiga kee keessa utuma ciiftus jiraadhu sin jedhe akka muka bakkee akka ati guddattuu nan godhe atis guddattee baay'ee hin miidhagdee hin guntutte rifeensi kees hin guddate ati garuu qullaa akka garaa haadha kee keessaa baatetti jirta ani ammas utuma dubrummaa usuma dabruu si ilaale ati dubra geessuu jaalatamtuu ta'uu kee argeen uffata koo sitti uffiseen qullaa kee akka hin mul'anneef si dhokse
si kaadhimadheedha. Waa kana. Itti fufa. Ati kan keetaa itti fufa. Ati kan koo taate si wajjin kakutti galeera jedhe. Waaqayyo gooftaan kana dubbadheera dubbateera. Akkasii. Waaqayyo gooftaan kana dubbateera. Subhaanallah. Waaqayyo tokko jedhe dubbate sin kaadhimadhee qullaa kan kee argeen uffata sitti uffisee daara si baafadhee ittuma fufaa mallee. Subhaanallah. Dubbisaa mallee. Ani bishaaniin si dhiiga si irraa qulqulleesseedha. Ejersaa si dibee akkasumas immoo uffata kuulaan miidhagfame sitti nan uffisee kophee gogaa irraa hojjetames sin kaa'achiisee uffata quncee talbaa ta'een ba'eessaa fi harrii irraa hojjetame sitti nan uffisee mi'a miidhagaa sitti naqee si miidhagsee harka keetitti bitawoo nan naqe morma keettis dirata nan diree. Funyaan keetii fi gurra keetti amartii nan kaa'e gonfoo ba'eessas mataa kee irra siif nan kaa'e ati akkasitti warqeedhaa fi meettiidhaan hin miidhagdee uffanni ati uffattu quncee talbaa isa ba'eessaa fi harriidhaan hojjetame kuulaan hin miidhagfame qamadii isa ba'eessa damma dhadhaa ejersaas hin nyaattee baay'ee miidhagduu taate mootuu ta'uudhaafis hin kaatee. Simboon ani siif kenne amma gaafamannee kun nabiyyoota dhiisaati nabiyyoota maqaa balleessuu dhiisaati rabbiin iyyuu jechuudha rabbii ardiif samii uumeyyuu waan isaan irra kaan laala waan isaan irra kaan subhaanallah waan gurra namaatti dhagahuudhaaf hin tolle jechuudha akkamitti rabbii ardiif samii uume kanaan intala kaa dhimmate nama kaa dhimmate jedhanii macaafa isaan irratti barkaalido hanga kana shiitti kuulee barri ishiin immoo hin ganteetti irratti ejjite bara oga dubbifte hanga lakkoofsa 16 dubbiste hin ejjite irratti ganteetti hin gante jedha ani gaafii qaba ustaaz Arab tokkoffaa kitaabni kun Itoophiyaa keessatti barraa'ee kami Itoophiyaa keessatti waan maxxansan na fakkaata lammaffaa ammoo warra paastaroota malee warra paastaroota malee warri amantaa kanatti amanu hoo dubbisuma kana amantama kana keessa deemee beeka kanuma amanu dubbisnu kanaayyuu dubbisee beeka amantaa isaanii kana beekan wallahi rabbitu dubbii rabbitu fixe baay'ee borgaafatamuu dandeessu waan isaan isin jedhanii bakka akkasii kana yoo dubbistan weedduu caalu bakka silaa intala bareedduu harmi kee guntuute kee akkana jedhu suni Kiristoosii fi Maariyaamtu Kiristoosii fi Maariyaamiin jedhamaa jira jedha warri Ortodoksiidha. Macaafni weedduu caalu warri Ortodoksii Kiristoosii fi Maariyaamiintu jedhamaa jira jedha. Warri Pheenxee immoo Kiristoositu waldaa kiristaanaatiin jechaa jira. Laala waldaa kiristaanaatiin harmi kee akka kuruphee ilmoolee kuruphee lakkuutii jedheetu waldaatti haasawaa jira jedhaniiti akka sammuun namaadha. Irraafamne jedhe akka sammuun namaa intini keessa hin seenne jedhaniiti akkasitti hafuura qulqulluudhaan akkasitti hiikamaa jedhanii sammuu namaadha qabanii bakka sana amma umurii koo xiqqummaa irraa kaasee macaafa kana lallabuu eegalee bakka sana guyyaa tokko nama fuulduratti baasee dubbisee hin beeku paastarri charchii fuuldura dhaabbatee waan kana nama barsiisee beeku yoo jiraate ittiin adabamaan laal bakka sana akka jedhan sun waldaa kiristaanaatii fi Kiristoosii jedhan. Laqeessiidhaan jechuudha. Wistuu laqeessiidhaan sana jechuudha. Wistuu laqeessiidha akkasitti bira isa kuchisiisan jechuudha. Akkati waan kanan gaafanne teolojistoonni hedduun immoo tokko Solomoontu fireendii isaati yookaan garli fireendii isaa jajachaa jira jedhan. Warri kaan immoo akkuma isaan jedhan kan akka maatii akka maatii Henry Faadamuu maal jedhee hamtu beetiidha. Mucattii reefu daftee baate nasiiba qabdi. Silaama kummarra irratti eebbifamee amata lammaffaadha barreessite. Warri faarfannaa mi'aama koomentii haa barreessani takka argaa hin jiru koomentii isaanii dhugaa rabbii amma rifattoona guddaarra jiran beetaa dubbisa kana anuu rifadhe isaanii miti. Dubbisa kana argaa jennaan namoota akkana gara nama waa barreessu ijoollee musliimaa malee. Lakki nama mana galtee ulakaawwanne Abu Muwaazii fi uummata keessaniin nu arrabse jedhaniif jecha kana qaraa ooltan kaa'e. Inni argan kaa'e. Bakka kana yoo dubbiste amma dhufaniitu Nabi Muhammad arrabsan akkas godhanati akkana jaa wangeelli Yesuus yoo Nabi Muhammad arrabsu malee carraan qaban
أنا دراني جرامي تبو خير قرتي نبي نوح المان سال لمان الرا قرتي ولين رافيق ونمتي سالا قدي المان لما رالي خنجور دبس برلوت نبي لوط ammoo waan isin ajaa'ibu ustaaz waan isin ajaa'ibu waaqayyo ardiif samii uume kuni qarabaa ergifatee qarabaa jechuudha millaacii ergifatee rifeensa addate rifeensa garaa rifeensa lukaa rifeensa areedaa addate jedhu waaqayyoon jechuudha rabbiin ardiif samii uume ni addate jedhu mee banaa Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 20 أبي جو حمزة waan ajaa'ibaa jirtanii subhaanallah. Abu Muaz haleluuyaa jedhan. Isaayyaas boqonnaa 7 banaa آمين يا شو مري مال غورة Abu Muazin hin jaallatan islaa warra fedhan isa kana arginaan madhukkee irraa kaasanii. درني سوداتن جرّي كذا بقولنا نكنا يمس نكلا تجور كوتشي. خان أرجع زني تفسرت ماني خان Nagafadha yommus gooftichi qarabaa isa laga Efraaxis gama mootii Asoor irraa dugda bitateen rifeensa mataa rifeensa garaa areeda sin haa ta'edha. Bara sana namni tokko goromsa tokkoo fi bushe. Bakka biraatti ammoo Amaariffaa ta'e hin nyaatadha bara. afaan Amaariffaatiin dubbisaa ustaaz bakka kana bakka kana mee afaan Amaariffaatiin dubbisaa Alhamdulillah ማል ይላል በዚያን ቀን ሰው አንዲት ጊደርና ሁለት በጎችን ያሳድጋል ለኮስሜ ቀራቱ ብሰ በዚያን ቀን እግዚአብሔር ከወንዙ ማዶ በተከራየው ናች በአሶር ንጉስ የራሱን የእግሩን ጸጉር ይላጭንም ጺሙን ይበላል Tamaan na itakarayo. Kaasor. كما Asoor irraa gamarra laga gamaali kaifateetu Asoor irraa mataa haadee dhufe. Hayyee. የራሱንና መላጩን ጢሙን ደግሞ ይበላል ጃር ይበላል በዚያም ቀን እኛ እግዚአብሔር ተዳር bara ammas immoo wallaan soofee nama hanqafe jedha bara waaqayyo guyyaa isaa gaafa yoo moo'ish kusaa ansaaqiin mololan gaafa yoo wallaansoo qabee ammas immoo barra kuffisuu dadhabe Yaaqoobiin waaqayyo wallaansoo qabeeti Yaaqoobiin kuffisuu dadhabe laalu Yaaqoobiin kuffise. Profeesora Dabee bara nagadhiisi jedhee Hedduutu islaama ijoolleen amma isin har'a kanatti asirraa iyyitu loltu tun hundi wangeelaa fi qubee Oromoo dubbisu as jalatti nu jalatti teessee bareeda. Ijoolleen gaafa akkana amma isin akkuma isin har'a ajaa'ibdan waan kana sa wangeelaa sa macaafumaa kana ajaa'jettan barsiisaan isaanii barsiisonni isaanii luboonni isaanii qeensoonni isaanii hin jiru aappii didu turan kitaaba nuti wangeela harkaa qabnu didu turan hanqee fi bitatanii ilaalan takka. Eegasa kana keessa deemanii gartee tura keessa baratan malee baay'een isaanii didu turan wangeelli hin jiru akkana hin jiru dilamma kana jennu kan guyyaa keessa akkasitti hedduun galee fi har'a islaamaa jiran hedduutu islaamaa du'aa godhaa fi obbolawwan keenya inshallah karaa hundaanuu tokkummaa taana islaamummaatti adeemnu baatiin ramadaana dhumaa jirti tana booda da'awaas hawaasa keenyaafis gargaarsaas karooraan yoo itti fune malee hawaasa keenyaatu nu dhiisee gaafa nuti nama gartee halkanii guyyaa daawaa kan itti lallabnu uummanni iddoo biraa wali qabnu yoo silaa sagantaa godhannee guyyaa geema isaaniitis guyyaa bashannanaatti guyyaa gargaarsaa yoo adda baafnee pilaatfoormii kana oofne bakka isin jala wali qabamu ijoollee isin ta kiristaana hojjetan silaanu jala teessee waa laalti kanaaf mee pilaatfoormii hamzaa itti himi warra feemasoota jaamu kan halkanii guyyaa salaata shanirra asirra jiran da'awaan teenya ergaa uummata geehuu didde dhaqqabsiisuu waliin dinne warri isaan himatanis Iisaa arrabsan warri jaan warruma amantiirraa waa hin beekne nabi Iisaa tokko kaafira ta'e jechuun jaahila sababaa wallaalootiin uzrii godhamtee malee osoo Iisaa Iyesuus gartee kana beeke hin kafara ummata kana gartee ittiimu meedhiis sagantaa kanaatu mana arabii jira mana Abu Muaz jira mana ibn Ustaad eenyu jira koota wal falmi wal dorgommii gartee jiraati koota akkuma gartee sanitti oofne adda haa qoodan guyyaa tokko nu kanna guyyaa tokko fudhadha guyyaa tokko tiyaasaa kanna guyyaa tokko bashannana kanna akkana adda yoo qoodanne guyyaa jimmata akka jiru takka yoo nu dhiiftan takka guyyaa sabti baladaa yoo nu dhiiftan nama seene heeretti baafne dhiisan ergaan teenya ummata Oromoo social media irra geessee sanbira kuttee biyya lafaa geessee arra ergaan gartee masarat iyyaa bira dhaqu jirti achi ummata tokko social media irra akkana godhu jira zeeta keenya maarre gartee akkana jechuun isaanillee afeerru jira wallahi afeerree mata duree Yesuus waaqamti yeroo tokkoon si dhufu didde dur isiniifin ma jara keenya dhugaan isiniimu jira gaafa gargartee garan waan kanaas dhufnu amantiin teemaal yonneen kiristaanaa jira arra wallahi abbaa fedhe ol baasa Joolleen kiristaana tanu jala turte tawaabarati ani kiristaanan jettu ani duuka buutu Yesuus malee kiristaanni amantii miti beekan hin jiru wangeelarra Yesuus Kiristoos kallattiidhaan ani waaqa kan jeeni jira hiyyoten hin jiru pentee teesin je yeellam ortodoksii teesin je yeellam hin jiru deemine wangeelli kun rabbi biraa dhufe hafuura qulqulluudhaan barreeffama kan jiru jira hin jiru